Laalaadha bikki kun gartee bahareen keessa tan haleellaa warri gaggeesse jechuudha beekaa. Bikki kun akkuma gartanitti ilaala jarreen kun hundinuu bikka haleelamte. Kana hundaa gartee wanni ammaan tana as bahu jirtuuf guddoon isiidhaa takka lola kana keessatti badiin isaaniirratti gaggeeffamte takka gartee Ameerikaa irratti gaggeeffamte waan horiin gurguddaan itti barbadaa'e. Kana beekaa laal amata 30 olii fi Ameerikaan waan kana irratti hojjechaa turte akkasuma isaanitti jidduu Iiraan tana itti basaasaa turte waa meeqa itti godhaa turan. Garuu jarri kun itti qophaa'anii istiraateejiidhaan akkanumatti iji guduunfatanii gartee haleelaa hin jiran. Dura dursoo waan akkanaa dha'uu qabna. Dura dursoo kana dha'uu qabna. Kana achi booda kana dhoofne ja'aniiti baankii haleelliidhaa taniin isinii misan baankii haleellii tolfatanii waan haleeluu barbaadan hunda baankii keessatti walitti qabataniiti jiran. Baankii san keessaa yeroodhaa wajjin hogguu gartee haleeluudhaaf deeman waanuma barbaadan san qofa haleelan. Akkasitti gartee lola kana geema silaa Ameerikaa fi warri Israa'el gartee itti qophaa'an kana duraa jijjiiran. So kana keessatti amma gartee hogguu gabbaasan wanni kanaa tuni bikka hundatti gartee irraa haasuudhaa taanamni dhugatti gartee nuti haalaanii lola kanarratti miidhamnee jechaa jiran. Okay? Okay. Kan hunda isin garsiiseetiin jira. Oduu takka taniin isinii himu reefuun tana giddu galeessa baa gartee lola laalaadha. Waraanni Ameerikaadha amma sa'aan gartee isinitti haasa'u kana socheensa adda addaa godhaati jiran. Keessaafuu gartee xayyaarota lolaa kan gartee egaa naannoon kuni naannoo Hormuzii akkasuma sanitti akkuma gartee gartanitti wanni samiirra jirtu kun hundinuu xayyaara Ameerikaadhaati. Xayyaaronni kun gartee gara adda addaatti deemaa jira. Asittis yoo laaltan Kuwait irraayis, Bahareenis, Saudi Arabiyaa keessaas, United Arab Emirates bikka kan hundaa gartee xayyaaronni Ameerikaadhaa samii keessa jiran. Akkana ogguun isiniin jiru wayiitu deemu jira. Galgala kana keessaas haleellaan jiraachuun ooltu. Godhuuf deemanii if dura isiniin jiru garuu immoo jiraachuun ooltu haleellaan. Yeroo hedduu gartee kanatti xayyaarri Ameerikaadhaa samii hundarratti ol ka'ee gartee ammas xayyaara xiqqaadhaa mi beekaa xayyaara gartee hedduudha. Xayyaaronni kun gosa adda addaati. Xayyaarota kana gartee maqaalee isaaniitiif hunda yoo baruu barbaadan gara Facebook irratti isiniif maxxanseetiin jira achiin dheeyxanii ilaaluu ni dandeessan. Okay? Itti aansuudhaan wanni gartee ajaa'ibaa takka akkuma gartee na duuba gartanitti xayyaaronni gartee warra Ameerikaadhaa kan Iiraan keessa akkanatti Israa'el keessatti kana walitti qabamee jiru kun hundinuu irra hedduun isaanii asirraa gara adda addaa gartee akka deemaa jiran garsiisaatii jiranii isiniin jechuu barbaada. Let's see. Okay, warreen gartee gama duubaati karaa warri Iiraan tolchan jettanii gartee nagaafachaa turtan san sararaan yeloon kuni yeroo lameen kan Iiraan tolche. Iiraan dooniidhaan asiin seenta asiin baatanii jedhaniiti gartee karaa kana tolchanii dooniiletti erganii jiran. Dooniilee hunda gartee taseentee baatu jechuudha Hormuz keessa. Karaa kana immoo kan gartee Ameerikaadhaa fi warri Oomaan tolchan. Amma gaa warri Iiraan wanni isaan jechaa jiran dooniileen karaa kanaan seentee hin baane asiin yoo deemtan kana keessatti yoo haleelamtan nuti ittiin gaafatamnuu jechaa jiran. Dooniin kalee haleelamtee fi arra haleelamtees as keessaan waan dabarteef asiin gartee as keessaan dabruudhaan waan tattaafatteef jecha warri Iiraan doonii tana ibiddatti qabsiisanii jiran. Dooniin kalee haleelamte san ammallee balbalaatii jirti. Okay? Akkasitti gartee sanis quba qaba adda addaa isiniin jechuudhaafi warreen gartee doonii kaleedhaa sanii hin arkin hono na duubatti ilaalaadha. Akka gartee isin ammallee balbalaa jirtu jechuudha.
Okay. Guyyaa kaleedhaa Vice Presidentiin Ameerikaadhaa J.D. Vance akka jechaa jirutti mootummaan United Arab Emirates tan giddu galeessa ba'aa keessaa takka agartee warreen GCC keessaa akka malee deeggartuu Israa'el taate tan xiqqoo malee gartee qaama Israa'el taate yeroo ammaan tana warra Iiraanii wajjin haasawuu eegalaati jiranii jechaa jiran. Okay? Akkana jechuun isaanii maali? Istiraatejjiin warri Ameerikaadhaatii fi warri United Arab Emirates Israa'el wajjin qabaachaa turan san galman geenyee waniin isiniin jiruuf oduu ammaan tana gartee gabbahaa jirtu tanaaf. Keessaafuu warri United Arab Emirates okay wani nuti hojjenne gareen nuti filanne himoone amma gartee akka gartee hamtuu sanitti hin hafnu dirqamaaf warra Iiraanii wajjin marii godhuu qabna wal mari'achuu qabna akkaataa nagayaan gartee wal dhageenyee rakkoo isaaniitis hubannee rakkoo teenyaas hubatanii waliin jiraachuu dandeenyutti ja'aniiti marii eegalaa jiranii jeeti odeessaa jira. Maaliif akkana jechaa jira seetan guddoon takka warra United Arab Emirates fi Iiraan jidduu kabajaan hin jirtu wal dhageetiinis hin jirtu akkasuma san shakkii guddootu jira. Tanaaf gartee gara kanaan dhiibbaa Ameerikaan godhu jirtu mee dhaqaa wajjin haasawaa ja'anii gartee Ameerikaanis gama duubaatiin waan dhiibbaa godhaa jirtuuf jecha akkanatti gartee as bahanii dubbachaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. Okay, itti aansuudhaan wanta katanii isin garsiisuutu jira. Reefullee gara wantaatti akkuma gartee na duuba gartan kanatti itti gaafatamaan gaa bulchaan biyya Iiraan pirezidaantichi akkasuma san jaalabaaf kan dubbii himaa paarlaamaatii fi itti gaafatamaan waa'ee mana murtii biyya Iiraan jechuudha. Isaan sadeen kanaatutu olaantoota Iiraan keessatti Ayatullaa jalatti immoo isaan sadeen kanaatu murtii yeroo hamtuudha tan biyya Iiraan dabarsuu danda'a. Waa'ee jara kanaa amma dura isinii himaatiin ture yeroo Ayatullaa Ali Hameeniin gaafa inni du'e booda warreen biyya odoo gartee Mushtabaan hin filatamin jara sadeen kanaatu biyya gaggeessaa ture yoo yaadattan. Kuni gartee jidduu lolli eegalame duratti akka gartee konstituushinii biyya juutti gartee jara sadeen kanaatu itti gaafatamoota yeroo hamtuudha jechuudha. Okay? Dubagaa ammaan tana gartee mariidha godhaa jiran. Mariin isaanii tuni haalata Ameerikaa wajjin ittiin gaggeessuudhaaf ta'an marii gartee amma Ameerikaa wajjin godhaa jiran tuni gara lolaa deemaa jirti isiniin jeemiti. Kanarratti gartee maal godhuudhaaf akka gartee hojjechuu qaban irratti mari'achaa jiran. Jechuun isaanii akkaataa itti Ameerikaa wajjin mari'atan akkasuma sanitti marii gaggeessan kanarratti isteejii itti aantu irratti gartee qophii godhu jiran takkaawuu waan irratti haasa'uudhaaf deeman irratti marii gaggeessaa jiran. Wanni haasa'uun gartee jarri sadeen kun godhu yeroo hedduudha waan hedduu murteessaadhaati. Wanni maas isaan asitti walii galan gara gartee Ayatullaadhaa erganiiti Ayatullaan fudhatama qabaachuudhaa fi akka takkaammoo sirreessuu akka qaban itti himaa jechuudha. Achi booda waan isaan irratti walii galan kana Ayatullaan yoo taate itti fufaa jaan yoon taane immoo waan akkanaa sirreessaa jechuudhaani itti gaddeebisa haareetti gaa isaan waliin dhufanii mari'atanii waan sirreessuu qabu san sirreessanii gara hojiidhaa jijjiiran jechuudha. Jabduun takka immoo wanni gartee tuni garsiisaa jirtu akkaataa lolatti gartee jarri kuni lolaafis qophaa'anii waan jiraniif jecha bikka gartee saraaraa lolaatii fi saraaraa nagayaa jidduu waan jiraniif jecha yoo dhugatti gartee kan lolatti gargalan taate haleellaan isaan gara Ameerikaadhaa godhan keessaafuu biyyootan Arabaa kanarratti gartee gaggeessuudhaaf ta'an haleellaa jajjabinaa takkaa gartee tan lola kana daranuu ol kaaftu yoo taatee fi haleellaa deebisuudhaaf yoo taate irra mari'achaa jiran.
Haleellaan deebisuudhaa maali? Akka haleelli gartee hogguu waraanni Ameerikaadhaa bikka adda addaa Iraan keessa hogguu haleelan gara kaaniin ammoo warri Iraaniis kaampii waraana Ameerikaadhaa deebisanii haleelan jechuudha. Kun egaa gabaabinatti deebii walii kannudha. Kana keessa immoo deebii tana bira dabartee yoo lola kana gartee ol kaaftu taate ka'u escalate yoo gootu taate haleellaan ati gootu waan isaan godhaniif deebii deebisuu otoo hin taane waan isaan godhan daran deemtee haleeluu jechuudha. Okay? So tanaafi gara nagayaatii fi gara hammeenya takka lolli itti aanu san irratti gartee ta'anii mari'achaa jiran. Wanni tuni waan hedduu jabduudhaati isiniin jechuudhaaf. Okay. Itti aansuudhaan lati dhugaatee isinii himu keessaa okay. Generaalonni gartee duraan mootummaa Ameerikaa keessatti olaantummaadhaan hojjechaa jiran akka ammaan tana jechaa jiranitti dhugaa dubbachuudhaaf warra Iraanii wajjin Ameerikaan marii dhugaa godhutti hin jirtu jechaa jiran. Yaada kana gartee warreen dhugaadha jettan mee yoo akkasitti gartee isinillee kalaabdan taate mallattoo na godha mana keessatti. Maaliif gartee jeneraatichi kun akkana jechaa jira? Ameerikaan marii tana dhugaa fakkeessuudhaan takkaa gartee akka gartee nama Iraanii wajji walii galuu deemu fakkeessuudhaan yeroo bitachuu jirti malee dhugatti gartee as bahanii Iraanii wajji walii galuu hin barbaaddu jechaa jira. Warreen kun beekaa warra dhugaadhaan waraana Ameerikaa keessaas ture akkasuma sanitti giddu galeessa bahaa kana beekurraa. Okay? Warreen akkana jiru kuni isa jeneraaticha kana qofaa miti. Jeneraalonni biraatis Ameerikaan waraana miilaa Iraan keessa naquu hin feetudha. Garuu immoo akka isaan gartee qaamni isaanii olaantummaa hin arganne irratti dhiibbaa adda addaa godhanii gara gartee isaan kun marii gaggeessuudha jirra yaanii warri Iraan xiqqoo gartee sheekif jiru tokko gartee ifirraanfatu. Kana keessa Ameerikaan dhoo'isaadhaan Hormuz keessa seenuu takkaa'u lola irra gaggeessuu waan adda addaa gartee godhanii akkasitti gartee galmaan inumaa waan barbaadan galmaan ga'uudha. Maaliif kana jechaa jiran? Wanni Ameerikaadhaa fi Iraan itti waliigalle jedhanii dhiheessaa jiran kuni qabxiileen 14 waan Iraan dhiheessite. San qofallee odoon taane akka gartee jeneraatichi jedhutti Ameerikaan maallaqa Iraaniif ni kannina ja'an sanillee ilaa arraan tanaa hin kannine jechaa jira. Akkana jechuun waliigalteen tuni amma torbaaniif deemti. Ameerikaan gartee akka jettu sanitti yoo gartee horii kana dabarsitee kan hin kannineef taate akka yeroo bitachuu jirtu Iraaniif ifa godhaa jirti. Okay? Akkasuma sanitti silaa gartee Iraanii wajjin kan nagayaan mariidhaan hawaa fixan taate Ameerikaan guyyaa kaleedhaa Iraan hin haleeltu jechaa jira. Okay? Amma dura Ameerikaa waan akkanaa kana dalage hin agarreedha. Akkasuma sanitti inumaa gartee akka gartee waraanni Ameerikaadhaa hojjechaa jiruun inumaa yeroo gartee bitachaa jiran kana keessatti akka Ameerikaa fi warri Iraan gara nagayaatis hin jiraanne gara lolaatis hin jiraanne irratti hojjechaa jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiranii isin jechuu barbaada. Okay, itti aansuudhaan dhiyaaddaa warreen gartee amma dhufaa jirtan niin harkaa waalaikum salaam isiniin jechaa dhiyaaddaa harka keessaniin garuu taaptaap godhaa koppii linkii godhaadha. Okay. Waan takkaa jirtanii isin garsiisuu barbaadu. Okay. Akkuma gartee dubbii Netanyaa'uudhaa fi Iraan jidduutti gartee garaagarummaa jirtu keessaafuu Netanyaa'uudhaa fi pirezidantiin Ameerikaadhaa Trump rakkoo isaan jidduu jirtu irratti garaagarummaa guddoo akka qaban irraa haasofneeti jira. Akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaadhaa
ammaan tana bikki inni jiru gartee namayyuu confuse godhaa jirti. Gara tokkoon warra Iiraan kana afaaniin arrabsaati. Gara kaaniin ammoo warra Israa'elis xiqqoo gartee akka isaanii wajjin jirre agarsiisaa jira. Kana keessatti guyyaa dheengaddaa yeroo gartee warra neetootii wajjin taa'ee haasawe pirezidantiin Ameerikaadhaa pirezidantii biyya Tarkiidhaa kana haalaan faarsaatii jira. Kana keessatti mootummaan Tarkiidhaa xayyaara F-35dhaa Ameerikaarraa akka bitachuu barbaaddu isinii himeetiin ture. Kana ilaalchisee warri Israa'el akka Ameerikaan xayyaara kana dabarsitee hin gurgurreef Tarkiidhaaf haalaan irratti hojjechaa jiran. Inumaa waan barbaachisu hunda gartee garee laabiistii Ameerikaatii fi bakka adda addaatti gartee horii facaasuudhaan akka yaadni kuni fuulduratti hin tarkaanfanne godhaa jiran. Garuu guyyaa kaleedhaa wanni takka guddoon taate mootummaan Ameerikaadhaa mootora gartee injinii xayyaaraa kana warra Tarkiidhaatiif gurguru murteessiteeti jirti. Injiniin kun yoo xiqqaate doolaara miiliyoona 700 kan ga'u jechuudha. Xayyaarota kana motora gartee isaan gurguruudhaaf deeman kana. Anyways, akka gartee amman tana oduun Ameerikaa keessaa bahaa jirtu jettutti pirezidantiin Ameerikaadhaa Netanyaahoo kan warra Israa'el kana moggotti achi qabeeti Erdogaan gargaaruu barbaada. Inumaatu torbaan kana keessa xayyaara kana akka gartee Tarkiidhaaf gurguru murteessuu hin ooluu jaanitii odeessaa jiran. Yoo mootummaan Ameerikaadhaa xayyaara kana dabarsitee kan Tarkiidhaaf gurgurtu taate dhugumatti warri Israa'el haalan kufuu isaaniitti agarsiisa. Kana keessatti hariiroon pirezidantii Ameerikaatii fi warra pirezidantii Tarkii bira jirtu hariiroo haalan jabduudhaati. Yoo yaadattan torbaan kana keessa pirezidantiin Ameerikaadhaa, pirezidantii Tarkiidhaa, pirezidantii biyya Chaayinaatii fi kan Raashiyaadhaa haalaan akka inni faarsaa ture viidiyooleen garaagaraa sooshaal miidiyaarra olii gad deemaati ture. Inumaatu gartee jarreen kuni warra biyyoottan isaanii keessatti jaalatamu qofa odoo hin taane na biraa illee kabajaa gurguddoodha qabanii jarreen kuni uummata jajjabaadha nuti gartee isaanii hojii hojjechuu qabnaa jedhee ani gara kiyyaan hariiroo babbareeduudhaan qabaa jeeti gaa dubbachaa jira isinin jee isin himeetiin ture jechuudha. So wanni tuni gartee Iiraan akkuma gartee quba qabdanitti miidiyaaleen warra Israa'el irra hedduun isaanii nuti ammaan tana lola Tarkii wajjin lola Iiraanii wajjii kana gartee yeroodhaaf dhiifnee Tarkii wajjin yoo goone irra wayyaadha jaaniiti odeessaa jiran. Gara kaaniin warreen gartee cinaanis warra gartee Paakistaanii wajjin yoo goone irra wayyaadha jechuudhaani odeessaa jiran. Maaliif? Hariiroo Ameerikaadhaa fi warra Iiraan kana gidduutti warri Paakistaan haalaan waan hojjechaa jiraniif jecha jarri gartee waan kana hundaa'u gara lolaatti jijjiiruudha barbaadan. Inumaatu namni hedduun gara sooshaal miidiyaatiin oguu barreessan warri Israa'el kuni lola malee jiraachuu hin barbaadanis hin danda'anis jaaniiti gartee odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay? Okay, duuba gaa kana keessatti mee dursoo waan gartee kubbaa miilaa takka isin garsiiseetiin gara qophii itti aantutti dabarra. Geema guyyaa kaleedhaa warra Iiraanii fi Ijiptii jidduutti gaggeeffamaa ture san. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti vaar takkaa gartee